Essa jiraata warra du'an keessa maaliif barbaaddu akka dubbaatiin achiin jiru kairaa fi gaduun du'a gahuu saaniif arganne dukkanni sun sonkeera guyyaa sadaffaan achiin jiru Yesuus du'a kaira du'a kaira du'a kaira du'a kaira waaqessoon du'a tafeera. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keessaniyyuu kam jirtuun jedha. Baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 isinii ga'e jecha ayyaana kanaan wal qabatee ergaan isinii dabarsuu barbaada. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbisee raawwadheen dubbii Waaqayyoo wajjin ilaalla. Ergaa warra Qorontos isa duraa boqonnaan 5 lakkoofsa 7 irratti dubbii Waaqayyoo akkas jedha. Raacatii moofaa isin keessa jiru baasaa gataa raacatii of keessaa qabda ergatee isin bukoo haaraa in taatu. Kiristoos oolaa faasikaan keenya aarsaa nuu ta'eera jedha. Mata duree akkas jedhuun dubbii Waaqayyoo barannaa hoolaa faasikaa mata duree jedhuun dubbii Waaqayyoo barannaa waa'ee hoolaa faasikaatti barannaa. Waaqayyo akka nu barsiisuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin waan nu eegde waan nu gargaarte maqaan kee ulfaatu ati dubbii kana nu barsiisi nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhi ameen. Mee waa'ee hoolaa faasikaa isa jedhu kana ilaaluu keenyan dura hiikaasaa akka ilaallu nan barbaada. Egaa yeroo baay'ee namoonni ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana sababeeffatanii yeroo ergaa walii dabarsan maqaa adda addaa yeroo waaman laallaa baga ayyaana faasikaa geesse hin jedhu baga ayyaana hiikaa geesse hin jedhu baga guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sigee waliin jedhu inni sirriin kamii jarri kun walitti dhufeenya qabu moo gargari an jedhus akka laaltan nan barbaada. Faasikaa jechuun du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin tokko moo tokko miti. Hiika jechuun maal jechuudha? Ayyaani hiikas ni jedhu sana akka laallu nan barbaada. Egaa ayyaanni durii Israa'eloota gidduutti kabajamaa ture ayyaana du'aa ka'uu gooftaa miti. Ayyaana hiikaas miti. Ayyaanni kabajamaa ture ayyaana faasikaa jedhamuudhaan beekama. Ayyaanni faasikaa kun immoo afaan warra Ibrootatiin hiikaa darbuu yookaan darbeera kan jedhurraa eegalee maaltu waan darbee fi darbeera yookaan faasikaa jedhan yoo jenne ergamaa du'aatu darbe waan ta'eef balbala isaanirra ergamaan du'aa waan darbeef ergamaan du'aa nurra darbeera faasikaan ta'eera jedhanii egaa kana gaafa laallu yoom eegalee ayyaanni faasikaa kun yoo jenne bara sabni Israa'el garbummaa Gibxii yookaan garbummaa warra Misiraa jala turanitti iyyadattu saba sana furuudhaaf Waaqayyo karaa Museetiin gaafa isaa yaadate seera ba'uu boqonnaa 12 irraa lakkoofsa 3 irraa jalqabee achitti ilaaltu achitti maal laalla yoo jenne mee yoonan xiqqoo dubbise gaarii ta'a boqonnaa 12 seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 3 guutummaa waldaa warra Israa'el himaa ji'a kanatti guyyaa kurnaffaa namni akka mana isaatti xobbola tokko maatii tokkoof haa fudhatu warri mana tokko keessa jiraatan xobbola tokkoof muraasa yoo ta'an garuu namni tokko akkuma baay'ina namoota isaatti ollaa isaatti aanu tokko wajjin haa fudhatu xobbola sanaaf immoo namni tokko nyaachuu danda'u shallaguudhaan nama in lakkaaftu xombolli kun korbeessa waggaa tokko samudaan qabne haa ta'u isa hoolaa yookaan reettii keessaa in fudhatu korbeessichi ji'a kanatti amma guyyaa 14ffaatti keessanis gaafas dimimisa galgala walgahii waldaa Israa'el hunduma keessa korbeeyyii keessan addumaa addaan hin qaltu yommuu warri qalan dhiiga isaa irraa fuudhanii michichila balbala lammanuu buusaa mataa balbala lammanuu buusaa mataa balbala manneen xobbola keessatti nyaatanii haa diban. Isaan foonicha immoo halkanuma sana haa nyaatan foonichi ibiddaan waaddamee maxinoof biqiltuu urgooftuun haa wajjin nyaatamuun irra jira jedhee itti fufa. Egaa ayyaanni faasikaa kun akkamitti jalqabe yoo jenne Waaqayyo gaaf tokko akkas jedhe karaa Museetiin saba Israa'eliitiin
Ani alkan galgala kana ergama du'a nan ergaade gara biyya Misir yookaan biyya Gibxit ergama du'a nan ergaade. Ergamaan du'aan kun kan inni dhufuufi ajjeesuuf qaluuf balleessuudhaaf jedhe. Saba koo kan taatan isin immoo warra kana wajjin ergamaan du'aa akka isin hin ajjeesneef ergamaan du'aa mana keessan akka hin lixneef ergamaan du'aa balbala keessan dura akka darbuu fi haala isiniin jedhu kanaan qajeelfaman ani isiniin jedhu kanaan waan kana godhaa jedheen jedha. Maal jedhaa? Namni hundinuu akka mana isaatti xophola re'ee, xophola korbeessa hoolaa bitee akka baay'ina nama isaatti haa qalatu. Yoommoo kophaatti bitachuu dadhabe immoo nama wajjin ta'ee walitti dabalamee waan sana bitanii haa qalan jedha. Haa qalanii hoolaa haa qalan, re'ee mudaa hin qabne, hoolaa mudaa hin qabne, korbeessa mudaa hin qabne haa qalan jedha. Korbeessi qalamu kun mudaa qabaachuu hin qabu. An danda'u kophaatti qalata, an dadhabame immoo ergaan tokko ta'e qalata. Isa namoonni qirca jennuun kana jechuudha. Isa namoonni erga tokko qalanii qirca fudhatan kana jechuudha. Foonichas adda hin hiratu, dhiigichas adda hin hiratu. An barbaachisu foon duwwaa miti, dhiigni isaas hin barbaachisa. Innaa ayyaanichi foon hoolaa fi dhiiga hoolaa irratti hundaa'e. Faasikaan kun dhiigichis hin barbaachisa, foonichis hin barbaachisa. Foonicha waaddanii nyaatu, foonichi hin nyaatama. Dhiiga isaa immoo balbala isaaniirra dibatu, michichila balbala isaaniirra hin dibatu. Mallattoo ta'e isaan oolchaa jechuudha. Mallattoo ta'e dhiigichi isaan oolchaa jechuudha. Kanaaf ergamaan du'aa kun wanti inni laalee mana keessan seenu yookaan mana keessan irra darbu balbala keessanirra michichila balbala keessanirra mallattoon dhiiga hoolaa yookaan re'ee yoo jiraate ergamaan du'aa mana keessanirra hin darba. Dhiigni kun ergamaan du'aa akka isinirra darbu godha. Ergamaan du'aa mana keessanirra akka darbu godha jedhee kanaaf hundi keessan kana godha garaagarummaa kanaan godhaa jedhe. Egaa ayyaanni kun ayyaanota warra Israa'elootaati malee kan warra Gibxi miti. Israa'eloota yookaan warra Ibrootatu jalqabe. Warri Ibrootas qajeelfama kana fudhatanii raawwatanii warri danda'an kobaasanii warri hin dandeenye immoo namatti dabalatanii hoolaa hin qalanii re'ee keessas ta'uu mala hin qalanii balbala michichila isaanii sana dhiiga hin dibanii mallattoo godhanii. Egaa ergamaan galgala sana gaafa dhufu ergamaan sun galgala ergamaan du'aa sun galgala sana gaafa dhufu warra balbala isaaniirraa dhiiga qaban hundumaa mallattoo dhiigaa qaban hundumaa bira hin darbe. Kanaaf faasikaa jechuun bira darbee maaltu du'atu mana isaaniirra darbe jedhanii ayyaana faasikaa kabajuu jalqaban. Ayyaanni faasikaa kun yeroo sana jalqabe mana warra Gibxii garuu balbala isaaniirra mallattoon dhiigaa waan hin jirreef ayyaana faasikaa kana waan hin kabajneef waan isaan hin ilaallanneef ergamaan du'aa mana isaatti lixee hangafa jala ajjeese. Mana Israa'el keessa boo'icha ta'edha. Mana Israa'el keessa ilillee ta'e mana warra Ibrootaa keessa gammachuu ta'e sababni isaa ergamaa du'aatu irra darbe. Akka ergamaan du'aa kun irra darbu kan godhe immoo maal yoo jettan dhiiga hoolaa isa mudaa hin qabne isa qalanii fuudhanii michichila dibasantu irra dabarse. Egaa kanaan eegale. Ayyaanni faasikaa har'a nu ilaallataare yoo jenne waan biraadha. Egaa ayyaana faasikaa kana hin yaadattu yoo ta'e Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 2 irraa qabdanii gaaf laltan ayyaana faasikaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa wajjin kabajeera. Sababni isaa Ibroota keessaa argamee gooftaan Yesuusis Ibroota keessaa dhufee bartoonni isaa 12 warra Ibrootaa waan turaniif ayyaana faasikaa kana kabajaa tura waan ta'eef yeroo ergaan tokko ta'anii ayyaana faasikaa kana kabajan ni ilaalla. Gaafii akka jiru isaan wal gaafatanii miti gooftaraan ayyaana faasikaa eessatti kabajnaa jedhanii gaafannaan dhaqaa mandara tokkotti lixaa namichi tokko bishaan waraabee hubboo baatee isinitti dhufaa gooftaan faasikaa eessatti kabajna sin jedha gaafadhaadheen innis kutaa meeshaadhaan guute kutaa qodaadhaan guute wayii tokko sinitti agarsiisa achitti nu qopheessaa jedhanii ayyaana faasikaa yeroo wajjin ayyaaneffatan ilaalla. Gooftaan Yesuus ayyaana faasikaa ayyaaneffachaa tureera. Ayyaanni faasikaa kun du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa nuyi kabajnu wajjin walitti dhufeenya qaba. Eeyyee
walitti dhufeenya qaba. Nuuni Faasikaan kabanyu. Nuti kan kabanyu du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin yaadanna. Garuu Faasikaan du'aa ka'uu gooftaa keenya wajjin walitti dhufeenya maal qaba yoo jenne Faasikaan du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif fakkeenya. Isa dhufuudhaaf jiru fakkeenya. Gaaddidduudha. Faasikaan gaaddidduu du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa nuyi har'a kabajnu kanaaf fakkeenya gaaddidduudha. Agarsiistuu fannifamuu, agarsiistuu qalamuu, agarsiistuu du'uuf du'aa ka'uu Kiristoosi Faasikaan sun. Sababni isaa ayyaanni Faasikaa wagga waggaan kabajamaa, wagga waggaan hoolaa yookaan re'ee mudaa hin qabne barbaadamee qalamuu qaba ture. Du'aa ka'uu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu akkas miti. Faasikaa kanatti xumura kan godhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolaa Faasikaa ta'ee al tokkoof al dhumaaf hin qalame. Bara baay'eedhaaf hoolonni baay'een qalamaniiru. Bara baay'eedhaaf re'een baay'een qalameera. Dhiigni baay'een dhangala'eera. Wagga waggaan haareffamaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wagga waggaan haaressuun akka hin barbaachisne, wagga waggaan qalamuun akka hin barbaachisne, wagga waggaan dhiiga dibuun akka hin barbaachisne al tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolaa mudaa hin qabne, hoolaa Faasikaadhaaf aarsaa nuu ta'u ta'ee hin qalame. Kanaaf egaa Qorontoos irratti gaafa dubbatu Qorontoosiin duraa boqonnaan 5:7 irratti maal jedhee dubbataa Kiristoos hoolan Faasikaa keenya aarsaa nuu ta'eeraadha. Hiikni tokko tokko nuuf qalameeraadha. Kiristoos hoolaa Faasikaa nuu ta'eet nu qalame. Hoolaa Faasikaa keenya nuu ta'eet dhiiga isaa nuu dhangalaase. Kanaaf Faasikaa isa dur warri Ibrootaa kabajaa turan sanatti xumura kan godhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolaa Faasikaa ta'ee erga nuu qalame, hoolaa Faasikaa keenya ta'ee erga aarsaa nuu ta'e barabaraan hoolaa qaluun hin barbaachisen. Wagga waggaan hoolaa qaluun hin barbaachisen. Inni gaaddidduu ture. Gaaddidduun hin darbe. Inni dhugaan hin dhufe. Agarsiistuun hin darbe. Inni dhugaan hin mul'ifame. Gaaddidduun fakkeenyi darbeen inni dhugaadhaan qalamu hin dhufe. San booddee hoolonni qalamuun hin barbaachisine. Kanaaf walitti inni dhufeenyi inni qabu kana. Kanaaf anniibsinni kan nuti kabajnu kan nuti yaadannu Faasikaa warra Israa'elootaa sana odoo hin taane du'aa ka'uu gooftaa keenya yaadanna. Du'aa ka'uu gooftaa keenya gaafa yaadannu gammachuudhaan yaadanna. Gammachuudhaan yaadanna. Gaafa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus yaadannu jalqabarraa qabne kan yaadannu dhiphina isaa yaadanna. Torbeen kun torbee dhiphinaati. Samuuna dhiphinaati. Dhiphina gooftaa keenya Yesuusin gaafa yaadannu garuu miila qullaa deemnee miti. Namoonni tokko tokko yaadachuuf jedhanii miila qullaa deemuu harkaan nama hin qaban. Lakki nageenyi bu'eeram harkaan nama qabuu qabna. Indoo nagaa labsuu qabna. Nagaan siif haa ta'u jechuu qabna. Sababni isaa du'aa ka'uu gooftaa Yesuus yaadanna waan ta'eef nagaa labsuu qabna. Nama harkaan qabuu qabna. Miila qullaa maaf deemna? Yoo miila qullaa deemummaa Kiristoos maaf dhiphatiri? Dhiphina Kiristoos sana akkasumaan gochuudha. Dhiphina Kiristoos sana gatii dhabsiisuudha. Gaafa nuuni inni nuu dhiphateera, inni nuu qalameera, inni nuu rakkateera. Nummoo rakkachuu hin qabnu kaan hin yaadanna. Faarfannaadhaan yaadanna. Lallabaan yaadanna. Waaqeffannaadhaan yaadanna. Galataan yaadanna. Aarsaa galataa dhiyeessuudhaan yaadanna malee nus irra deebinee miila qullaa deemna jechuun miti. Nus irra deebinee waliin oonna jechuun miti. Maaliif waliin oonna? Kiristoos du'aa ka'eeraam. Otoo inni du'aa ka'uu baate silaa waliin oonna. Silaa miila qullaa deemna. Amma garuu koo du'aa ka'uun Kiristoos amantii keenyatti hiika godheera. Jireenya keenyatti hiika godheera. Lallaba keenyatti hiika godheera. Gammaduu qabna waan jedhu kana kaasuu qaba. Kanaaf gaafa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus yaadannu kaa dhiphachuu isaa yaadannaa, fannifamuu isaa yaadannaa, dhiiga dhangalaasuu isaa yaadannaa, du'uu isaa yaadannaa, awwaalamuu isaa yaadannaa, du'a moo'ee ka'uu isaa yaadannaa. Egaa kan nuti xiyyeeffannee kabajnu dhiphachuu isaa sana otoo hin taane du'aa ka'uu isaa sana. Sababni isaa waa hundumaa kan jijjiire du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Namoonni baay'een namaaf qabsaanii dhiiga isaanii kan dhangalaasan lafee isaanii kan caccabsan turaniiru. Garuu du'anii achi hafan. Kiristoos Yesuus garuu du'ee achi hin hafne. Du'aa kaafameera. San duwwaayyuu miti. Gaafa kabajnu ol butamuu isaayyuu hin yaadanna. Deebi'ee dhufuu isaayyuu immoo hin yaadanna. Isa darbe yaadachaa isa ganaa dhufuudhaaf jiruuf immoo akeekkachiistuu nuu ta'a jechuudha.
Du'a ka'uun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan baay'eedhaaf hiika nu kenneera. Amantii keenyatti hiika kan godhe du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Lallaba keenyatti, faarfannaa keenyatti, barsiisa keenyatti, kadhannaa keenyatti, walitti qabamuun keenya, walitti qabamuu hiika qabu kan godhe du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ergaa Qorontos inni duraa boqonnaan 15 lakkoofsi 12 irraa qabee du'a ka'uu Kiristoos warra du'a ka'an keessaa kaafamuun isaa erga lallabne attamitti isin keessaa kaan warri du'a ka'uun hin jiru jechuu danda'u ree? Warri du'a ka'uun hin jiru erga ta'e Kiristoos immoo du'aan kaafamne. Kiristoos du'aan kaafamne erga ta'e lallabuun keenya dhimma hin baasu. Amanachuun keenyas dhimma hin kutu. Nuyi Waaqayyo Kiristoosin du'aa kaaseera jennee Waaqayyoof dhugaa ba'uun keenya sobduu taanee argamuu keenya warri du'aan hin kaafaman erga ta'e Waaqayyo Kiristoos immoo du'aan kaafne jechuudha. Warri du'aan kaafamne erga ta'e Kiristoos immoo du'aan kaafamne. Kiristoos du'aan kaafamne erga ta'e amantiin keessan immoo waa'ee hin baasu. Cubbuun keessan ammuma iyyuu isinirra jira jechuudha. Agartuu gammadaa kabanya. Du'aa ka'uu gooftaa Yesuusin gammadaa qabanne. Sababni isaa amantii keenyatti hiika godhe. Amantiin keenya amantii hiika qabu akka ta'u. Amantiin kiristaanaa amantii hiika qabu. Amantii jiraata akka ta'u kan godhe du'aa ka'uu Kiristoos. Lallaba keenyatti hiika kan godhe lallaba keenyatti lallaba jiraata, lallaba caaffata qulqullaa of keessaa qabu, lallaba afuuraa godhe hiika kan kenne du'aa ka'uu gooftaati. Warri du'an iyyuu du'aa hin ka'u jennee kan amanne Kiristoos duraan dursee waan ka'eef. Kanaaf Phaawulosi warri du'aa ka'uun hin jiru jettanii akkamitti jettu? Yoo du'aa ka'uun hin jiraanne immoo Kiristoos du'aan kaane. Yoo Kiristoos du'aa hin kaane immoo amantiin keenya dhimma hin baasu. Yoo Kiristoos du'aan kaasne lallabni keenya akkasumaanii, amantiin keessan akkasumaanii, isin ammayyuu cubbuu jala jirtuudha. Nu amma cubbuu jala hin jirru. Sababni isaa Kiristoos hoolaa Faasikaa ta'ee nu qalamee cubbuu nurraa kaaseera. Inni waa'ee keenyaaf qalameera. Inni waa'ee keenyaaf du'eera. Du'a moo'ee ka'eera. Inni waa'ee keenyaaf mirga Waaqayyo Abbaatti ol ba'eera. Mirga Waaqayyotti ol ba'uu duwwaa miti. Nu abdiidhaan deebi'ee dhufuu Kiristoosis immoo in eegganna. Isin yaa warra Galiilaa ija keessan gara Waaqatti ol kaaftanii maal laaltu jennaan Kiristoosin laalaa turan gaafa akkuma oggaa ol fudhatamu ilaaltan gaafa deebi'ee dhufu iji keessan in argaadha. Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Kanaaf nuni waa'ee du'aa ka'uu Kiristoosin gaafa yaadannu isa darbe waa yaadannu isa dhufuuf jirsu yaadanna. Isa darbeef galateeffachaa, isa darbeef gammadaa akka Kiristoos deebi'ee dhufee nu fudhatu immoo yaadachaa hin qophoofna jechuudha. Akka misirrootti qophoofna. Kiristoos deebi'ee nu fudhata. Deebi'ee nu fudhachuu duwwaa miti. Lafa inni jiraatu isa wajjin in jiraanna. Abdiin keenya inni guddaan isa wajjin dhagnee biyya Waaqarra jiraachuu keenya. Asumarratti gammannee, asumarratti kolfinee, asumarratti nyaannee dhuguu duwwaa miti. Amantiin kiristaanummaan kun kan inni ittiin goolabamu ol fudhatamuudhaan, ol butamuudhaan deebinee Kiristoos wajjin jiraachuu keenya agarsiisa. Egaa hoolaan Faasikaan keenya Kiristoos aarsaa nuu ta'eera. Hoolaan Faasikaan keenya Kiristoos bitachuun kan hin barbaachisne akka hoolaa Faasikaatti kan nuu qalame Kiristoos. Kanaaf Kiristoos hoolaa Faasikaa keenya ta'ee aarsaa nuu ta'eera. Egaa Faasikaan ka'umsa qabaa walitti dhufeenya inni du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin qabus kana nuyi addumatti kan nu jechuu qabnu baga ayyaana Faasikaan si ga'ee miti. Ayyaana hiikan baga si ga'een sunis tsooma hiika wajjin wal qabatu duwwaadha. Innis baga luugama afaan si fuudhee waliin jedhu namoonni kana jechuun tsoomaa turuu isaanii sana ibsuurraan kan hafe baay'ee tsoomnee foon dhabnee aannan dhabnee buuphaa odoo nyaatin turreerraa ji'a lama baay'ee rakkannee amma garuu luugamni afaanii nu fuudhamee waa'ee nyaatarra xiyyeeffata. Nuuni Faasikaas miti kan baga Faasikaan si ga'ees miti kan jennu. Baga ayyaana hiikan si ga'ees miti kan jennu. Nuun addatti jechuu kan qabnu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuusin si ga'eedha kan jechuu qabnu. Kanaaf ayyaana kana kan nuti kabajuu qabnu immoo nyaataaf dhugaatiidhaan duwwaa bunaan waan dhugamuun waan nyaatamu otoo hin taane caalatti kan nuti yaadachuu qabnu caalatti faarfannaadhaan lallabaan amantoota wajjin walitti qabamnee waldaatti ta'uu danda'a mana keenyatti ta'uu danda'a bifa kanaan yaadachuu qabna jechuudha. Namni baay'een garuu bara kana ayyaana du'aa ka'uu gooftaas gaafa kabaju dagateera. Akka qabiyyee macaafa kanatti hin kabaju. Namni baay'een hoolaa barbaacha, namni baay'een qirca barbaacha, namni baay'een daabboo tolchuu, ittoo tolchuu duuka badaniiru. Yeroo itti waaqeffatan hin qaban.
jala bultiin kabajanii gaafa ayyaana isa walitti qabamanii baay'een isaanii wal waamanii nyaata duwwaarratti xiyyeeffatu. Sun cubbuu miti. Garuu kan ta'uu qabu caalatti faarfannaadhaan lallaba dhaga'uudhaan tokkummaan ta'uu qabna. San booddee erga mana keenyatti galle immoo gammadaa nyaachuu qabna. Gammadaa gaafa nyaannu immoo warra waan nyaatan hin qabne yaadachuun immoo barbaachisaadha. Hiyyeessa dagachaa yoo akka barbaanne nyaanne ayyaanni sun ayyaana guutuun ta'u. Ayyaanni sun ayyaana guutuu kan ta'u waliin qoddachaa wal gargaaraa waliin nyaachaa yoo ta'edha waan ta'eef akkasittis akka ayyaana kana dabarsitan isiniin jechuun barbaada. Egaa ammas irra deebi'ee baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'ee baga gammaddanii ayyaanichi ayyaana gaarii kan maatii keessan wajjin itti kabajjan isiniif haa ta'u. Gooftaan isin eebbisu in kadhanname Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo abbaa keenya ayyaana kana gaafa kabajnu hiikni isaa nuu galee akka dubbiin kee jedhutti akka kabajnu nuu galee ilaa yaa Waaqayyo gooftaa koo waldaa keetti faarfannaa dhagaa sagalee dhagaa waliin waaqeffachaa yaadachaa isa dhuftuuf immoo akka qophoofnu ati deebitee akka dhuftu yaadachaa maraanaataa jechaa immoo akka qophoofnu ati nu gargaar sagalee kana nuuf eebbis anas dhaloota kana gargaar maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus hin jedhiin ameen. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifama. Isa wajjin du'a kaanee namni waaqa taanee. Isa wajjin du'a kaanee namni waaqa taanee. Kan gammachuu nuuf ta'eera Yesuus gaheera. Kan gammachuu nuuf ta'eera Yesuus gaheera. Du'a kaanee awwaali chomsee gadduuna feera mirga abbaa jira. Yesuus keera kaanese Yesuus keera awwaali chomsee Yesuus keera gadduuna feera mirga abbaa jira. Du'a kaanese awwaali chomsee gadduuna feera mirga abbaa jira. Awwaali chomsee du'as kaanese gadduuna feera